Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyyan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Wakiyas kabanyaan ani ore ari'ee gadoochuudhaan waraaboo nyaachuu ture sani firraa hambifnaan qabsoodhaan firraa mure kan dhiigatuutu dhufe qeeransaan natti dabre osoo tirreebaa jiru kanaas godaa ari'ee lammaffaana nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ka'e taraan toogeesse ga'e. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyyan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Luinoo maafsidee sulle kalloolleen irraa naftu cabsee nyaata lafelle qeeransi dhiiga tuute qurxee lafatti darba sanyii bineensa isaanii nyaata taafte hamba qabeenya kootu guuguun isaan lachuu tokkuma walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma waan haasuun qaban namaa. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkollee waan aannahu nyaatamuun kiyyan oolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Nyaaphan gurguddaa malee jedheen isaanii baay'ee kan midhaan ooyiruu fite kakkaa karkarroof booyyee wal faraqaanu dabruun qullisan alaamana bineensa nuuf bobba'u hanga yoom teenye eeboof waraana fuudhe tokkummaadhaan bobbaane ifirraa gatuu qabnaa goda isaanii marsine bahaa dhihaa dirmanne. Daawwattoota TV Walabummaa News Network Ijoon marii keenya harraa beektota lama ogummaa garaagaraa qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Daanyee Moosisaa fi obbo J Xasew Tabor jedhamu. Ijoon marii keenyaa adeemsa poletikaa empa'era Itoophiyaatii fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'anna.
tasgabbiidhaan akka nu daawwattan kabajaan isin afeeraa gara marii keenyaatti dhiyaanne. Mee keessummoota keenya kabajamoo wal duraa duubaan of beeksisaatii haa eegallu. Dura jaallee yookaan obbo Xaasoo Tabor irraan jalqabaa. Mee obbo Xaasoo Tabor imala keessan Oromiyaa irraa haga Awurooppaatti fi maqaa keessan guutuu nu beeksisaa gabaabsaati kanaan haa jalqabnu. Ayyee galatooma warri Walabummaa News Network asirratti nu affeertanii yaada keenya akka ibsan nu gaafachuu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Ani Xaasoo Tabor Goobaan jedhama. Oromiyaa giddugaleessaa Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti dhaladhe. Akkuma umuriin koo barnootaaf ga'e mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa Aanaa Jalduu magaalaa Goojjoo fi akkasumas immoo sadarkaa lammaffaa preparaatorii Gincitti Yuunivarsiitii Gondoritti baradhe. Imalli Yuunivarsiitii Gondor keessatti sadarkaa yeroo 4 ol mana barnootaarraa sirni biyya sanaa yeroo sana bulchaa ture TPLF dhiibbaa hamtuu nurraan geessisuudhaan yeroo 4 ol mana barumsarraa naari'ee mana hidhaa adda addaa keessatti baasee hireen keenya dhumarraa gara baqattummaatti akka imalu taasifame. Baqattummaaf otoo hin taane qabsoodhumaaf gadi baanee aga imala gara Suudaanitti bara 2011 akka lakkoofsa faranjiitti aga 2015tti biyya Suudaanin ture. 2015 irraa aga 2020 kanatti Ijiptiin ture jechuudha. Imalli koo gaa akkuma baqattoota Oromoo fi hiree ilmaan Oromoo biraa sadarkaa gama UNHCR'tiin dhaabbanni UNHCR rakkoo keenya ilaaluudhaan gara biyya Ijiptirraa gara biyya Sweden magaalaa Stockholmitti na qubachiisee jechuukooti. Egaa gabaabumatti yoon siimu kana diiteelii isaa immoo yeroo biraa irratti haasa'uu dandeenya jechuukooti. Tole hedduu galatoomii obbo Daanyee Moosisaa. Walabummaa News Network sagantaa qopheessitanii dhimma saba keenyaa fi biyya keenyaa Oromoof Oromiyaa irratti akka mari'annuuf nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Akkuma gaa jaalli kiyya tuqee maqaan koo Daanyee Moosisaati. Dhaloonni koo Oromiyaa jiddu galeessa. Seenaa adeemsa keessa gaa yeroo baay'ee ibsinee waan turreef keessa deddeebi'uun barbaachisaa waan natti hin fakkaanneef amma gaa biyyi Sweden jirra. Haaluma gaa biyya keenya keessatti siyaasa jiruuf jireenya Oromoof Oromiyaa kana irratti yeroo baay'ee inni haasofnas hin mari'annas hin dhaggeeffannas garuu ammas egaa yaaduma sana dhimmuma sana irratti mari'achuudhaaf kan qophiin kunis qophaa'ee irratti dhiyaanne kanumaaf qophoofne jiran jedha gabaabumatti. Tole hedduu galatoomaa akkuma ni walitti kaase egaa haala adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo amma keessa jirruu fi haala poletikaa empa'era Itoophiyaa yeroo ammaa kana irratti marii goonaa. Mee dhimma qabsoo keenyaarraa haa jalqabnu. Obbo Daanyee isinirraan jalqaba. Qabsaa'oti bilisummaa Oromoo kaayyoo irratti waliigaloo fakkaatan gariin hiiree murteeffannaa fedhu. Garii immoo Oromiyaa walaba taate ijaaruu barbaadu. Kaan ammoo Oromoon Itoophiyaadhuma keessatti sirna dimokiraasiidhaan jiraanneetu rakkinni Oromoo furamaa jedhu. Waan kana akkamittiin ol simachiisuun danda'ama? Akkamittis immoo kaayyoo fi akeeka qabsoo Oromoo kana gara tokkotti luuccessuun danda'ama jettanii yaaddu? Ayyee galatoomii gaafii bal'aadha. Qabsoo Oromoo keessatti qabsaa'onni keenya
karaa adda addaa adeemsa ilaalcha yookaan immoo tarsiimoo isaan ittiin deeman garaagaraa akkamitti wal simachuu qabaa fi akkamitti immoo garaagarummaan isaa maali kamtu dursaa yookiin kamtu eenyu ta'a waliigalatti kana fudhanne dursaa maal dhabne maal qabnaayyuu maal dhabne maaliif qabsoon kunis barbaachisee kan jedhu hundi keenya waan hubannatti fakkaata namni tokko waa tokko dhabe waan dhabe sana argachuudhaaf tattaaffii inni godhu tokko yookaan immoo qabsoo yookaan immoo falmii inni godhutu jira falmii sana keessatti tartiibaan yookiin sadarkaan itti deema waan dhabe sana waan isaa malu yookiin immoo waan irraa dhorkame fudhatame sana deefachuuf karaa nagaa yookaan immoo karaa dimokiraatawaa ta'een gaafata gaafa sana dhabe yookaan immoo deebiin isaa kennamu suni gara tarkaanfii biraatti isa ceesisuu danda'a yookaan deebiin isaa deebi'eefiitii waliin jaalalaan kabajaa waliin deemuu danda'a yoo deebiin isaa deebi'uu baate immoo ammallee haqa dhabe sana argachuuf garuma fuulduraatti tarkaanfata jechaadha sadarkaa biraatti ce'ee innaa deemu ammallee sanumaanootti fufu dhiibbaanootti cime dararaan buqqaa'insi ajjeechaan hidhaan illee kana keessa yoo itti dhufee dararaa isaa fi jireenya isaa gara guyyaa gadheetti yookiin hammaataatti waan innaa geessu gara humnaatti deemuu dhufa gara humnaa sana gaafa ce'en immoo waan adda addaa ka'uu danda'a. Akkuma jedhame inni kaan walabummaa yookiin biyya bilisa taate kaan immoo lakki biyyittii kana dimokiraasii gooneetti achuma keessaan mirga Oromoo akkasumas immoo sabaaf sablammootaa kabachiifna kan jedhutu jira. Kanuma suphineet kan waliin deemnu kan jedhu jira. Seenaa biyya sana yookiin biyya Itoophiyaa ijaaramte sana keessatti wanti kun akka hin taane umurii keenyatti nuti argineera. Warri nu dura ka'anis warri nu dura immoo lolanii lubbuu isaanii aarsaa godhanis kanuma keessa darbanii fi seenaa kana yookiin qabsoo kana sadarkaa ammaa kanaan akka ga'amu godhan. Egaa walabummaa bilisummaa yookaan immoo hiree ofii murteeffannaa. Hiree ofii murteeffannaa dura ga'uuf waan barbaachisutu jira. Maal hiree sana bira geessee murteeffachuuf ati bilisa ta'uu qabda. Gaafa bilisa taate teessee kana naa wayya maaliif kana wayya addaan baafatta jechaadha. Oona siin deeme kana naa wayya oona siin deeme kanatu sirriidha oona siin deeme kanatu dhiibbaa qaba kan jedhu sana addaan baafachuuf bilisa ta'uu qaba namni tokko yookaan immoo sabni tokko. Bilisa ta'uuf immoo ati walaba ta'uu qabda. Dhiibbaa addaa hundarraa gaafa walaba taate gaafa miidhaan tokko yookiin dhiibbaan tokko yookiin dhiittaan tokko yookaan kan afaan qawweetiinis ta'e karaa biraattiin si dirqisiisee kana godhi sana godhi kana fudhadhiin siin jedhu yoo jiraachuu baate ati bilisaa fi walabaan ta'uudhaan hiree kee murteeffatta jechaadha. Akkamitti akka jiraattu Oromoon mataa isaa danda'ee akka biyya tokkootti jiraachuu danda'amu yookaan immoo akka sabaaf sablambii wajjiniin hunduu mataa isaatiin of jiraachisaa of bulchaa biyya waloo ta'e tokko immoo ijaaruu kan jedhu kan mari'achuu danda'u hiree ofii murteeffannaa sadarkaa sana ga'uu fi dura bilisaa fi walaba ta'uu qaba jechaadha. Miidhaa kamirraayyuu dhiittaa kamirraayyuu. Kanaafuu warri hiree ofii murteeffannaa jedhani sirriidha. Hiree ofii murteeffannaa sana bira ga'uuf immoo adeemsa isaan keessa deemantu jira jechaadha. Warri karaa Itoophiyaa dimokiraasii sana keessa gaafii Oromoo deefna jedhani maybe ta'uu mala kan jedhurraan alatti kun akka hin taane waggoota dheeraa umurii isaanii keessatti warra kanas qabsoo kana gaggeessaa jiranis arganiiru akka hin taane hin beeku. Garuu dimokiraatawaa ta'anii of agarsiisuu dimokiraatawaa taanee deemna jedhanii biyyattii sana yookiin sabaaf sablammoota sana birattis kaayyoo isaanii yookiin ejjennoo isaanii agarsiisuu akkasumas immoo addunyaa biratti agarsiisuu yoo ta'een alatti suni hin ta'u. Falmi jiru yookiin murtoon jiru yookaan karaan jiru hiree ofii murteeffachuu duwwaadha. Keessumaayyuu haala amma deemaa jiru kana keessatti hiree ofii murteeffachuu. Sana biraaf ga'uuf garuu waa baay'ee barbaachisaa, waa baay'ee gochuu, waa baay'ee keessa ce'uu barbaachisaa. Ammaa fi kanuma jedha. Tole obbo Daanyee hedduu galatoomaa yaada bal'aa nuu laattanii mirga hiree murteeffannaa argachuuf iyyuu sirni dimokiraatawaan yookaan sirni walqixxummaa yoo jiraatedha jechuu keessan gabaabaadhumatti. Tole obbo Xaasoo gara keessanitti dhufa. Akkuma amma obbo Daanyeen jedhani mirga hiree murteeffannaa argachuuf yookaan sirni dimokiraatawaan tokko yookaan immoo
fulmaati waaraan sirni marii sirni federaalaa yoo jiraateedha kan mirgi hiree murteeffannaa mirkanaa'uu danda'u. Amma akka mootummaan warra PP yookaanis immoo warra biyya bulchaa jiranii deeman kanatti Itoophiyaa tokko ishee duraanii sana deebisuudha. Itoophiyaa tokko ishee uummata tokko saba tokko hiree tokko afaan tokko ishee jettu sanatti deemaa jiru. Mee akkamittiiniti qabsoon Oromoo kun galma ga'a yookaas immoo akkamittiin uummanni Oromoo gara hiree murteeffannaatti deema? Akkamittiin warri walabummaa jedhan kunis gara walabummaatti deemuu danda'ama jettanii yaadu? Galatoomi jaala kiyya gaafiin kee gaafii bareedaadha. Warri har'a Itoophiyaa duraanii deebisna jedhani ani akka kootti Itoophiyaan biyyayyuu jechuudhaaf hin ulfaata. Jalqabuma isaayyuu Itoophiyaan sirna gita bittootaati malee biyya miti. Maaliif biyya alaabaa dhaabbataa hin qabne yoo otoo gara hiree murteeffannaa keenyatti hin seenne dura wanta hin jechuu barbaadu biyyi alaabaa dhaabbataa hin qabne biyyi heera dhaabbataa hin qabne sirna gita bittootaatu yeroo yerootti kalaqama malee biyya taatee dhaabbattee hin beektu Itoophiyaan. Yoo dubbannu konstituushinii yookaan heera bara 1931 Haayila Sillaaseedhaan barsana heerri yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa irratti tumame. 1952 mootummaan Eertiraan gaafa Itoophiyaatti dabalamtu heera haaraa deebisanii tuman. Alaabaa wajjin jijjiiramaa jira yeroo kanatti. Alaabaan immoo mallattoo eenyummaa biyya tokkooti. 1987 ammas dargiin seera biraa tumee jechuudha. Seera sana diigee. 1995 immoo EPRDF wayyaaneen seera biraa tumee jechuudha. Kun hundumtuu alaabaa mataa ishii dandeesse qabattee haasxaa biraatiin gabbaa jirti jechuudha. Jalqabumayyuu Itoophiyaa kan jedhamtu kun biyya Itoophiyaa kan jedhamtu hiree murteeffannaadhaan durattiyyuu biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun biyya heeraaf seera mataa ishii dandeesse akka biyyaatti alaabaa mataa ishii dandeesse sandaqa alaamaa isaan jedhan sana biyya hin qabne jechuudha. Jalqabumayyuu seeraan ala uumamte biyyattiin. Kanaaf haala kamiin warri amma odeessaa jirus fakkeessitoonni jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu gaafa inni qabsoo finiinsu qabsaa'ota bilisummaa Oromootiif uummata Oromootiif dargaggoo Oromootiin gaafa inni qabsoo finiinsu shororkeessitoota jedhanii warra uummata kana miidhaa ture qabsaa'ota kana ajjeesaa ture hiisisaa ture summii adda addaatiin rakkoo adda addaa isuma har'a uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru kana geggeessaa ture jechuudha. Maal siin jechuu barbaadeen akkamittiin qabsoon uummata Oromoo gara hiree murteeffannaatti haa ta'u bifa kamiiniyyuu deemuu danda'a isa jedhu jalqaba uummanni Oromoo ta'ee uummanni sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiran biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun ani akka biyyaatti fudhadhu siin jedheera akka sirnaatti fudhadhu sirna gita bittootaati malee biyya dhaabbataa miti. Biyyi dhaabbataan alaabaa dhaabbataa heera dhaabbataa qaba. Sanallee hin qabdu biyyi sun. Kanaaf maaltu sabaaf sablammoota biyya sanaatiif uummata Oromootiif walabummaadhaaf diimokiraasiidhaaf federaalizimii dhugaatiif maaltu ta'a isa jedhu biyyi sun akka Oromoodhaaf taatutti yookaan akka sabaaf sablammoota biyya sanaaf taatutti irra deebitee ijaaramuutu ishee barbaachisa. Sana ta'uudhaaf immoo maaltu godhamuu qaba? Abbootiin hirree diigamuu qabu. Abbootiin hirree yoo diigaman amma yeroo kanatti eenyummaan murteessaadha. Amma saboonni tokko tokko amma TPLF, Amaaraa, Oromoo, sabaaf sablammoota biraa yeroo isaan sabaan qoodanii hajjeesan irra geenye jirraa jechuudha. Dhiifama bilbilaan seenaa jira. Sabaaf sablammoota biraatiin qoqqoodanii hajjeesan wal ficcisiisan qawweedhaan nama hunda fixaa jiran kanatu mul'ataa jechuudha. Kana jechuun maaltu barbaachisaa isa jedhu sabni hundumtuu eenyummaa irratti waan dhufeef
eenyummaan keenya badaa waan jiruuf, eenyummaan saboota biraa badaa waan jiruuf, abbootiin irree nurratti ijaaramanii wanta dhiibbaa adda addaa godhaa jiraniif. Kanaaf jalqaba mootummaa abbaa irree kana ofirraa kaasanii yookaan biyya namaaf taatu wal faana ijaarrachuu, Itoophiyaa haaraa dhaabbachuu yookaan immoo walabummaa ofii gita barbaachisuun saba ofiitiin biyya Oromiyaa jedhamtu dhaabbachuutu nu barbaachisaa jechuudha. Akkasitti nu badha jaalakisha. Tole hedduu galatoomii obbo Taasoo ati kanatti jette Itoophiyaamti kun iyyuu sirna yookaan biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun iyyuu sirna ofii tumatteettu kan hin bulle empa'era humnaanii uummatoota hedduu miicitee bitaa jirtuudha malee sirna alaabaa mataa ishee hin qabne sirna seera mataa isheetti hin bulle sirna yeroo hedduu gitii bittootaa irratti ol jijjiiranidha malee biyya uummata ishee jinii nagaadhaanii sirnaanii filmaataanii sirna dimokiraasiitiin bultu miti jetta kuni dhugaadha baay'ee nama rakkisa. Haa ta'u malee immoo amma akkuma jenne waan mirga hiree ofiin murteeffannaa kanas waan walabummaa kanas waan Itoophiyaa empa'eruma sana keessa iyyuu nagaadhaan uummattooti jiraachuu kuni baay'ee ulfaataadha. Amma dhumaatii hedduutu uummata Oromoo irratti dalagamaa jira. Sanyii dagoggaa jedhamuu danda'ama. Garuu addunyaan argaa hin jiru. Gurratti kennee dhaggeeffachaa hin jiru. Ijaan ilaalaa utuu jiru waan akka nagarree ta'aa jira. Egaa dhumaatii uummata Oromoo irra akkasitti gahaa jiru kana afaan faajjii siyaasaa Oromoo keessa jiru akkuma amma jenne mirga hiree murteeffannaa walabummaa Itoophiyaa dimokiraatofte jedhamu kana keessa utuu jirru uummati Oromoo garmalee dhumataa jira. Ajjeefamaa jira. Dargaggoonni beektonni abbootiin qabeenyaa dhumaa jiru. Mee kana akkamitti ofirraa ittisuu hin danda'ama? Akkamitti uummanni Oromoo kana ofirraa ittisuu danda'a? Hidhannootti qabaa. Achumaanis immoo amma lola gara Tigraayitti godhame kanarraati achi as deebi'anii warri nafxanyaa fi warri kaan uummata Oromoo irratti ammas duula banaa jiru. Kan akkamitti ofirraa ittisuu hin danda'ama jettu bodaani? Galatoomii meeshaa kanatti ce'uun dura Itoophiyaa tokkittii afaan tokkittii ijaaramu sana jedhu irratti waa xiqqoo dabaluu barbaada. Yeroo hundumaa qaamni of jaalataan yookaan immoo sirna ofii barbaadu yookaan adeemsa isaa duukaa hunduu kan hiriiree faana deemu kan barbaadu humnaan bakka tokkotti calaluun yookaan immoo cafaqee karaa inni barbaade deemsisuu ta'a jechaadha. Kunis maanni heeruma yookaan immoo dhalootuma biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sana keessattuu sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru waliigalteedhaan taa'ee mari'atee karaa kamiin biyya keenya guddifnaa, karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa aadaa, karaa hundaanuu akkamitti wal faana taanee walqixxummaadhaan biyya kana guddifna jedhee mari'atee waan biyya sana uumee miti. Biyyi sun kan uumamte afaan qawweetiin namni afaan qawweetiin rukutamee qabame tokko immoo yeroo hundumaa diddaa agarsiisuun isaan oola. Uma diddaa. Harki 80-90 huma dida mirga isaa deeffachuudhaaf falmuun isaan oolu. Egaa waggoota 150 darban kana keessatti saba Oromoo akkanumas immoo sabaaf sablammii kaaba jiran kibba jiran kanas walitti dabalee humnaan empa'erri kuni of jalatti bituudhaan akka isaaniif gabbaarii ta'ee jiraatu lafa isaanii saamuudhaan qabeenya isaanii saamuudhaan olaantummaa saba tokkoo duwwaan gubbaatti akka eegamu godhaniitti kan ijaaran biyyi kun. Kanaaf gaafiin sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru nuti hunduu walqixxummaan keessumaayyuu yeroo addunyaan mirga dhala namaa bira darbee mirga horiillee mirga bineensa beellada bosonaatiif illee mirga isaa kabajuu fi akka dhala namaatti mirgi keenya hunduu kabajamee hiree dubbachuu wal ga'uu ijaaramuu akkasumas immoo Preesiis ta'ee dinagdees ta'ee hojjaas ta'ee karaa hundumaan walqixxummaadhaan
akkuma dandeettii keenyaatti waliin taanee yaada tokkoo fi tarsiimoo tokkoon deemuu qabna jedhee ednaa sabaaf sablammiin ka'u warri baratsuun garuu lakkii olaantummaan kan keenya nutu bulchuu danda'a nutu beekaadha kan jedhuudhaan sana yaadu. Kanas immoo kan godhaniif akkuma arginetti uummata kanaa sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru karaa adda addaatiin kan cafaqaa turan karaa amantaa, karaa wal fuusisuu, karaa aangootti kennuudhaan karaa adda addaatiin godhanii uummanni kuni akka gara sanatti deemu godheera. Haa ta'uutii sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru biyya sana ijaaruu keessatti qooda guddaa godhee jira. Diina biyya sana weerareefis lubbuu isaanii kan itti gabbaree keessumaayyuu saba Oromoo bal'inaan sabaaf sablammii biyyaas hin jiran jechuu otoo hin taane akka guddina isaaf bal'ina isaatti lubbuu beeqatutti wareegamee biyyi sun dhaabbattee jechaadha. Haa ta'uutii warroota lubbuu isaanii itti gabbaranii aarsaa meeqatti kafalee dinagdee isaanii, lafa isaanii, qe'ee isaanii, maatii isaanii itti dhaban suni guyyaa tokkollee akka waan bu'aa biyya sanaa buusanitti akka waan biyya sana isaan ijaaruu keessatti qooda guddaa qabanitti itoo hin ilaalamne kan yeroo hundumaa faarfamu seenaan kan barreeffamuuf kan warra taa'ee dugda duuba taa'ee hojii kana hojjechiisuuti jechaadha. Kan warra saba tokko qofaati jechaadha. Kun egaa maal gochaa deemaa atitti duutee ati dadhabdee kan biraa taa'eennaa nyaatu gaafisitti kaasa. Egaa sun idda bara waggoota 30 darban kana keessatti idda 91 adda bilisummaa Oromoof akkasumas immoo qabsaa'onni TPLF biyya sana galanii chaartara ijaaranii sabaaf sablammiin akka sabaasaatti of ijaaruu danda'ee biyya tokko immoo biyya waloo tokko ambiriillaa tokko jalatti jiraachuu jedhee seera federaalizimii sana gadi dhaabee uummanni bal'aanii afaan isaatiin illee barachuu eegalee aadaa isaallee guddifachuu eegale. Kun egaa warreen olaantummaa isaanii humnaan beekumsaan illee otoo hin taane afaan qawweetiin gadi qabanii of jalatti bulchuu barbaadan suni mirgi isaanii hin sarbame jedhu akka isaan yaadanitti jechaadha. Mirgi keenya sarbame olaantummaan keenya kufee amma TPLF hin deeme akka duriitti deebinaadha. Seerni amma biyya bulchaa jiru kun yookaan immoo hoogganni biyyan bulchaa jira jedhu qaamni seeraan ala biyya bulchaa jiru kunis waggaa 2-3 deemaa jiran kana keessatti olaantummaa isa durii sana isa waggoota eenyu beekaa yookaan immoo 1800 jidduu keessa kan ture jechaadha. Waggoota sana keessatti deebisuu fi empa'era Itoophiyaa jedhatu sana deebisee ijaaruudhaaf ekeraa warra du'eellee itoo uummanni Oromoo sabaaf sablammii biyya sana keessatti beelaan dhumaa jiru miliyoona 20 oliini ekeraa namaa yaadannoodha jedhee hojjechiisee akkasumas immoo paarkii adda addaa hojjechiisuudhaan signaalii agarsiisaa ture jechaadha. Olaantummaa jara sanaa deebisuudhaaf. Kanaaf waan ta'eef waan olaantummaan isaanii dhabameef olaantummaan keenya kan argamu yoo afaan tokkotti, aadaa tokkotti, amantaa tokkotti deebine qofa kan jedhuuni ammallee warri sirna Minilik yookaan immoo biyya Itoophiyaa jedhanii faarsan kuni gara sanatti dhiibaa jiru jechaadha. Aangoo irrattis immoo bakkee furtuu qabatanii kan jiran isaan waan ta'aniif maqaadhaaf afaan Oromoo warra dubbatan haa jiraatu malee kan achi jiru isaan waan ta'eef gara sanatti deebisuuf afaan tokkoof aadaa tokkoof alaabaa tokkotti kan deebifna jedhanii kan ammallee sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru aarsaa hin taane kafalchiisaa jiran jechaadha. Kana nan dheeressanitti fakkaata. Qabxii sattaanutti ce'uudhaa fi sirni TPLF irratti waraana uumuus ta'eeti uummata Oromoo biyya keessa jiru sana halkanii guyyaa adamsuudhaan hidhaatti ajjeesaan irratti gaggeeffamaa jiru kuni akkamitti ofirraa qolachuu danda'ama maal gochuu danda'a humnatti qabnaa kan jedhuu fi TPLF kan walolanii aangoodha. Aangoon immoo qabeenya fidaa, aangoon immoo humna fidaa, paawuriidha. Sanaaf wal lolan. Inni suni beekaas itoon beekinis yookiin dogongoraanis haa ta'u yookaan immoo toftaadhaafis haa ta'u maqaadhaan nama Oromoo ta'u bakkee sana kaawwatanii bukkeetti socho'uun qabeenya isaanii kan saamanis ol dhofkachuuf yookaan immoo namoota isaanii hidhaa fi dararaa nurra gahuu danda'a kan jedhan sana jala baquu fi aangoo gadhiisanii gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Haa ta'uuti garuu yakkamtoota soo ta'an jarreen kuni yakkummaa isaanii seeraan gaafatamuu qaba. Seeraan immoo kan gaafatu qaamni seera gaafatu seeratti dhiyeessu ni jira. Malee callisanii yookaan waraana
biyyaa akkasumas immoo hollaadhaatti waammatanii qaama tokko yookaan immoo nama 30 yookiin 20 qabuudhaaf jecha saba biyya sanaa irratti waraana labsuun nama dhugaa dubbachuun isaa nama rakkisa maaliifi seeruma kamiin iyyuu saba sana rukuttee qilleensarraan lafarraan humna baay'eetti fidee eenyu gochuun kun humnuma isma durii sana agarsiisudha jechuudha. Akkuma durii sanatti jiraanna akkuma saniitti goonaadha malee kun seeruma kami keessa seeruma addunyaa keessattuu kan fudhatama hin qabne akkuma dhalaa namaattuyyuu kun kan fudhatama hin qabne jechuudha. Nutis ta'e abbaanumti fe'iyyuu akka saba Tigrees ta'e sabnumti kamiyyuu sabni qulqulluunumaa keessa hin jirre akka miidhamu namni barbaadu hin jira jedhee yaadu warri barbaadu garuu warruma ammallee qabeenya keenya deefna olaantummaa keenya deefna kan jedhu sana cafaqanii achi immoo akkuma as deemnee kan isaan cafaquudhaaf yaadanii keessumaa saba Oromooti akkuma miidiyaa garaagaraa irratti arginu saba Oromoo kana balleessinu malee biyyi kun nagaa hin taatu kan jedhu durillee onag yookaan immoo shanee kan jedhan sana bira darbanii Oromoo kan jedhu kanallee balleessinu malee diignu caccabsinu malee Itoophiyaan nagaan taatu. Dhibeen Itoophiyaa Oromoodhaa fi Oromiyaadha kan jedhanii gochaa jiru jechaadha. Egaa dargaggoonni qeeroon qarreen Oromiyaa keessaa funaanamanii qe'ee isaanitti rasaasaan haadhaaf abbaa biratti yookaan immoo hilmi keessan bosona seen hilmi keessan yookaan immoo kaayyoo keenya hin fudhanne jechuudhaan dararaa jiran kana ofirraa dhowuudhaa fi falmachuu barbaachisa. Falli biraa hin jiru. Mirga kee falmachuudha. Mirga kee fennaa falmattu immoo karaa sadarkaa adda addaatiin karaa nagaa yaalame hin taane. Kan barbaachisu humnaan sitti dhufe isa humnaan si rukutu lakkee asiin naa dabali jettee heeguun sirran jiru. Hidhachuu qabda akkuma sabni biraa. Wanti sabni biraa hidhatee kan Oromoodhaaf araama ta'uuf hin jiru. Hunduu hidhachuu qaba. Hidhatee ofirraa diina isaa rukuchuu qaba. Wal faana dhaabbachuu qaba. Kaayyoo tokko jala hiriiruu qaba. Kaayyoon Oromoon qabu sun maali? Hiree ofii murteeffannaa jedhan sana. Hiree ofii murteeffannaa adda sana dubbachaa ture sana bira ga'uuf immoo qabsaa'uu qabsooftee diina kee ofirraa rukuttee walaba ta'uu sirra jira. Gaafa walaba taate bilisummaadhaan teessee mari'attee biyya kee ijaarrachuu yoo barbaadde immoo biyya biraa wajjiniin illee ambireellaa tokko jala teessee biyya waloo kan jedhu immoo sana ijaarrachuu dandeessa jechaadha. Kanaafuu humna itti qabaa kan jedhuu fi Oromoon humna ni qaba. Humna itti qaba. Humna garuu namni tokko beekumsa kee tokko amma beektu beekuu fi waa tokko hojjechuu waa tokko naa goote yaalte amma beektuuf amma beekne evaluate gochuu dandeessa. Kan biraas evaluate gochuu danda'a. Garuu namni tokko beekee baratees waan feesaa ta'uu dhalootaanii general knowledge qabaatee callisee tomootoo maangoon callisee yoo taa'e hin beekaa hin beekuusaa wanti ittiin evaluate gootu hin jiru jechaadha. Humna itti qabdus waa tokko irratti bobbaatee waa tokko gootee hojjettee yoo agarsiifte humna qabaachuuf dhiisuu keenya. Oromoon akka bal'ina isaattis akka qabeenyaas akka resuursii human resource and natural resource yoo qabaanne kan hundumaa walitti fidee humni isaa guddaadha. Humna guddaa kana akkamitti walitti fiduudhaan humna tokko gochuudhaan wal faana dhaabbachuudhaan humna kamiyyuu caala paaworii guddaa yookaan immoo dandeettii guddaa itti qaba jechaadha. Meeshaa bituu soo ta'e inni kaanis bara lafaa qotee miti kan baasu. Yookaan immoo kadhatee argachuus hin danda'a. Atis kadhachuu dandeessa. Inni qotee baasu soo jiraates wanti qotee hin baafneef hin jiru. Akkasumatti humna qabu kana itti fayyadamuun beekumsa qabu kana itti fayyadamuudhaan human and natural resource jiru kana hundumaa garamitti galu gara hiree ofii murteeffannaa sanatti ce'uu fi walabummaa isaa argachuuf falmachuu diina isaa rukuchuu. At least Oromoo waan biraallee gochuudhaate easily waan fudhannee callisee yoo taa'e diina isaa irraa bituu baate abbootii warra garboonfataa kanarraa bituu itti gurguruullee hoo dhiise karaa dinagdeetiin kanayyuu kunuu humna tokko jechaadha. Karaa biraatiin wanti Oromiyaa keessa jiru hunduu innaa tokko tokko wanti nama dhibu Oromooni innaa si ajjeesan innaa inni ta'ani aayidhii isaa maamitii jettee hobsitee teessa waan miidhaa sirra gahu waan si ajjeefan hin callifta kun hafuu qaba. Isa si ajjeesuu qabda isa si miidhu hundumaa sana eenyu gochuu sirra jechaadha. Calliftee taa'uun sirra jiru. Sabni keenya callisee taa'aa dhiisaan kan irraan nu ga'e asiin nu ga'eera. Hamma garuu isa si rukute sana caala rukuchuu qabda. Laalessuu qabda. Yoo laalessite inni sun dhibee sana akka isa dhukkubu arguudhaan
sirraa deebi'a jecha. Kanaafuu humna jiru walumaa galatti humna qabu Oromoon humna ni qaba. Hidhatee jira kan jedhuuf immoo meeshaa practically waan sana akka qaba kan jettuuf akka saba biraatti of harkaan qabu garuu hamma qabu sanatti fayyadamuudhaan isa qabu irraallee hiikkachuu dandeessa jechaadha. Kan biraa kan dinagdeedhaatti baaftee bittus haa jiraatu haa ta'uti garuu diina si keessa jirurraa hiikkachuudhaan hidhachuu ni dandeessa. Kanaaf qophiidha. Oromoon hundi qophiidha akka argaa jirrutti inni kaan sangaa kennaa, inni kaan maallaqa kennaa, inni kaan dirqinaa ta'uu, kaan immoo jaalatees yookaan immoo jiruu har'aaf jiraachuuf gammachuu har'a argachuu qofaaf duwwaa kan mootummaa kana jala yookaan abbaa mootummaa seeraan alaa kana jala kaatee jiruu har'aatiif yookiin mana tokko argachuuf yookaan immoo mindaa gaarii argachuuf waa tokkoo fi kan saba isaa akkasitti miidhamu ilaalaa jiru. Kana of jalaa xaraguutu irra jira jechaadha. Of jalaa kaasuutu irra jira. Sabni kun kanan godhiini gara fuulduraatti deemu baay'ee rakkisaa ta'a. Ammaaf kan manjaa galtu. Tole obbo Daanyee hedduu galatoomii yaada bal'aa nu laattee namoota 30-40 qabanii seeratti dhiyeessuudhaa fi biyyi tokko duula ollaadhaa kadhatee duula bal'aa geggeessuun dubbii salphinaatii kan jedhuu fi haalli empa'erri sun ittiin ijaaramtes yeroo tokko saba tokkotti duulanii balleessan achirraa ta'an immoo isa biraatti duulanii balleessuu bor immoo kan biraatti duulanii balleessuu akkasitti jiraachaa dhufte isa jedhuudha. Akkasumas uummanni Oromoo immoo humnas qabaa waan hundumaa dandeettis qabaa garuu wal ta'ee humna isaa jabeeffatee irratti amanee waan sana gochuudhaan ofirraa ittisuutu isarra jira kan jedhu yaada bal'aa nu laatte. Mee haa ta'u yaaduma kee kanarraati obbo Xaasoo waan si gaafadha. Lolammaa naannoo Tigraayitti ta'e kana kan lolchiisaa jiruu fi kan lolaa jiru Oromoodha. Irra guddaan humtiyyuu jeneraaroti lola kana lolchiisaa jiran Oromoodha. Kan qabeenya sitti guuree kunoo waan hundumaatiin gargaaree biyya sana dhaqee lolaa jiru Oromoodha. Oromoon karaa biraa ofiimmoo lolamaa jira. Karaa biraa ofiimmoo lolamaa jira. Lolli Oromoo irratti banamee jiru immoo lola bal'aadha. Utuma Oromoo waliin dhaabbatanii lolaa jiranii warri Amaaraa kun lola bal'aa geggeessaa jiru. Amma liyyuu haayiliin jedhan kun kan poolisii jedhan kun kan Oromiyaa jaraa wajjin utuu lolaa jiru. Liyyuu poolisiin Oromiyaa namni 1,000 hanga nama 10 liyyuu poolisii Amaaraan gahuu dandeettis ittiin qabuu jechaa walwannoo jechaa akka arginutti ololaanis immoo wal rukutaa jiru warri piippiin Amaaraa fi warri piippiin Oromoo kun. Biyyi kun garamitti adeemti utuu waliin dhaqanii tokko lolaa jiran immoo loluuni amala sareen fakkaatu akka sareen yeroo waliin deemtee dhattee waa tokko nyaachuuf jettu deebitee moololtu isan fakkaatu maali adeemsi kanaan garamitti deema. Kan biraani gaaffiin koo itti aanu lola kanarratti namoota muraasa qabuudhaaf yookaan warra TPLF kana hogganoota isaanii qabuudha. Hanga har'aatti akka dhageenyutti obbo Addisaalem Baalleemaa nama jedhamu tokko malee hin qabne. Kana malees immoo lolli ammana ga'u kun deemee ABO shanee yookaan waraana bilisummaa Oromootu keessaan duukaan lolaa jiree kan jedhamutu jira. Hanga ammaatti waraana bilisummaa Oromoo tokko keessaas nama tokko hin qabne biyyi sun hundumaa dhuunfatame kunoo warra waraana bilisummaa Oromoo keessaa kana qabne hogganoota warra biyya sana lolchiise gurguddaa warra akka pirezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon faa keessaas kana qabneerra wanti jedhu jiru. Maali adeemsi kun afaan faajjiin kun maal jettee yaadameerraa nu ibsuu dandeessaa? Gaariidha. Sagaleen koo sirriitti dhaga'ama miti? Mee dursa waa'ee wal dhabdee warra PP lamaan Amaaraa fi Oromoo jedhan kanarraa waa jechuu barbaada. Dubbiin kun nutti deddeebiteerti beektaa. Bara 1991 dhimmuma kanatu nu mudate. Eengadda 2018 kanumatu nu mudate.
gaafa qabsaa'onni keenya 1991 dura dargiidhaan lolanii wanbadee jedhameeti rakkoo meeqaaf qabsaa'onni keenyaaf uummanni saaxilamaa manni irratti gubachaa ture. Qabsoo sana galmaan ga'ee lolee lolchiisee kan sadarkaa sanaan ga'e qabsaa'ota kana. Gaafa 2018 ce'umsaan asitti chaartira keessa erga baame asitti haga gaafa 2018 ga'ee mootummaan TPLF firaafamee amma hangoo irraa buutti ga'amu 2015 sanaan dura addi bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo jedhee ijaaree caasaa diriirsee akkaataa kana hunda keessa gaafa gaama deemamaa turu shororkeessitootatu akkas godhaa jira jedhamee ilmaan Oromootti kolaafamanii itti reebamanii itti ajjeefamanii barumsa irraatti ari'amanii qe'ee itti dhabanii kaan galaanni itti nyaateera. Kana yoon siin jedhu yeroon kun yeroo qabsoon itti geggeeffamaa ture qabsoo hadhooftuu yeroo namni qabsootti hin jirre qabsoon itti geggeeffamaa turedha ture. Achuma warri kaleessa diiyaasporaadhaan gadi iskoolarshippiidhaan waan adda addaatiin gadi ba'anii qabsaa'ota ta'an qabsaa'ota haqaa warra umurii isaanii guutuu bosona keessatti gubee iddoo adda addaatti dhiibbaadhaaf cunqursaan adda addaa isaanirra ga'aa ture. Asumaan morma jallisanii simmiti qabsaa'onni nutu beekaa kana goonaa jedhanii tooftaa adda addaa malanii qabsoo keenya ishee dargaggoonni Oromoo, ijoolleen Oromoo, barattoonni Oromoo, haawwan Oromoo, qabsaa'onni gameeyyii waraana adda bilisummaa Oromoo itti daaraa daakuu ta'ee sadarkaa sanaan ga'ate harkaa butanii tooftaadhaan gooftaan keenya uummata karaa kana malee nuun ta'u jedhanii nama kaleessa saba kana miidhaa ture, ajjeesaa ture, oppiidiyoo achuma keessaa as qabanii as baasan. Kana gochuun maaliif? Akka qabsaa'onni bilisummaa Oromoo warri haqaa sun inaan gomneef saba isaaniitiif bu'aa tokko hin buufneef tooftaa kana malanii jechuudha. Har'as maaliif deemaa jiru? Qabsoon Oromoo finiinee deemeera, itti fufeera. Waggaa lama walakkaa qabsoon keenya deemaa jira. Gaaf tokko otoo addaan dhaabbatiin yoon kana siin jedhu sirna duraarraa dhiisee bira darbee jechuu kooti. Sirna TPLF warra sana achumatti dhiibnee waggaa lama walakkaa erga mootummaan jedhagaa empa'era Itoophiyaa Abiyyiitiin hoogganamuu eegalee asii gaaf tokko kaasee qabsoon bilisummaa Oromoo dhaabbatee hin beeku. Waraana bilisummaa Oromootiin soote, dargaggoo Oromootiin soote, qeerroo bilisummaa Oromootiin soote gaaf tokko dhaabbatee haara galfachiisee hin beeku. Isaan tooftaadhumaan manuma keessaa as ba'aa jiru jechuudha. Tooftaadhaan malaan dhufanii nuukkaamtu. Amma maaliif? Deeggarsa barbaadu. Oromoon itti ka'eera. Sirna Oromoon barbaadu hoogganaan jiranii sirna durii deebisaa jiru akkuma Daanyeen jalqaba jedhe reenfa waggaa meeqaa boolla keessaa kaasanii siidaa isaa dhaabanii isayyuu maqaa isaa dubbatte jedhanii haga artistii jaalatamaa Hacaaluu faajjeesanirra haga namoota meeqa irratti waan meeqa godhanirra ga'anii jiran. Amma maaltu isaan hafaree filannoo sobaatiif ba'aa jiru jarri kun. Filannoo sobaatiif waan gadi ba'aa jiraniif waan qopheeffatan isaantu beeka. Tooftaa biraallee qopheeffachuu malu. Waan sana godhaa jiraniif yeroo kana keessatti nuti sinfaana jirraa sobanii wal lolu jechuudha. Gamaa gamana wal lolu sobanii wal lolu yoo wal lolanis yookaan immoo tooftaadhuma biyyii ta'a. Maaliif yoo nani jidduu kana jiraadhe malee biyyi kun ni diigamtii ani sin lamaaniif daangaadha yookaan sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiraniif daangaadha waan jedhamutu uumamee bahe. Abiyyi maal jedha tokko guyyaa lamaan kana waa'ee nama akkasiillee haasa'uun hin barbaachisu.
Abiyyi ganamuma ka'ee diigee biyyattii kana diigee Oromiyaadhuma jedhamtu kana wanta yaada dhiphattuu qabu kana diigee too Shimallis Abdiisaa fa'aa akka hojii dhaban taasisu inni suni kan gowwootuma dibbee rukutantu jira. Kan waan hin ta'uu hin dandeenye godhan. Kaan immoo warruma qabsoon kun eessaa ka'ee eessa ga'e jedhan hin beeknetu jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo garamittiin deemaa jira maaltu isaaf fala ta'a jarri kun immoo maal godhaa jiru isaan sobanii dibbee reebaa jiru akka namni deeggarsa isaaniif ta'uudhaaf akkuma kaleessaa butachuudhaaf butachaa jiru immoo yoodhuma dhugaa dubbanne waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa jira lolaa jira uummata Oromoo keessa jira qeerroon bilisummaa Oromoo kaleessa bifa sanaan finiinee ka'e har'a waan aga sana deemaa jiru natti hin fakkaatu sababoota isaan beeku tarii wantoonni amma deemaa jiran kun haala itti bitaa itti galeera uummata Oromootti bitaa itti galeera jeneraalonni Oromoo tudhaqee TPLF rukutaa jira inni jedhu ani gama tokkoon maaliif uummanni kun TPLF rukutamuu qabdii rukutamuu hin qabdu eenyutu rukutaa jiru diina keenya lamaantu rukutaa ture warra kaleen kolaasaa ture jarri hundumtu tokko kan balbala keenya dhufee nu agarsiisee kan qe'ee Oromoo fidee agarsiisaa ture OPDOdha wayyaaneedha wayyaanee kan agarsiisaa ture OPDOdha abiyyuma faayi lammaa faayi isaanumatu wal rukutaa jira warruma santu wal rukutaa jira maaliif kana godhu dantaa Habashaa guutuudhaaf warri sun wanta eenyummaa isaanitti waan amananiif dantaa warra Amaaraa galmaan ga'uudhaaf yookaan immoo isaan yoo iddoo sana jiraatan nuti aangoo dheereffannee jiraachuun keenya ni ulfaatti jarri sun yeroo nuuf hin kennanii akka nuti barbaannetti nuuf deemuun danda'a waan jedhu waan shakkaniif kana godhaa jiru ani sistemni isaan deemaa jiraniif sana aangoodhuma dheereffachuu isaaniitiifidha kan isaan wantoota hin taane gochaa jiranis jechuu barbaadeen aangoo dheereffachuu ofiitiif jecha saba guddaa kana halkanii guyyaa ajjeesaa jiru daa'imman mana hidhaatii daa'imman xixiqqaa mana hidhaatii fuudhanii baasanii ajjeesaa jiru ilmaan Oromoo dargaggoota qeerroo Oromoo ajjeesaa jiru kun biyya bilisoomsuudhaaf yookaan saba sanaaf immoo nuti gaarii goonee Oromiyaadha sinii lolaa jirra Amaarri akkas nu gochuu jira inni isaan jedhan kun ittiin aangootti ol deebi'anii kanaa ol dubbatanii barkaleessa lammaanfa kanaa ol dubbatanii mabiyyi fa amma waan xiqqaa jechaa jiru boru waan guddaan as ba'uu danda'u maal argachuudhaaf deeggarsa uummataa argachuudhaaf uummanni keenya kanarratti baay'ee of eeggannoo guddaa gochuu qabaa baay'ee wareeruu qaba dammaquu qaba qabsoon keenya immoo itti finiinuu qaba haala amma deemamaa jiru kanaan qabsoon bilisummaa Oromoo ta'ee dargaggoon Oromoo uummanni Oromoo wal gurmeessee alaa keessa jiru qabsoo isaatti finiinsuu qaba kanaaf maal jechuu barbaadanii uummanni Oromoo fi TPLF carraan irra TPLF qaqqabe kun isaan ofirraa ammas rukutanii baasuu danda'u yeroo isaa eeggata nus immoo dachaa kana nu humna keenyatti alagaa fayyadamanii iddoo hin taanetti uummanni Oromoo du'aa jira amma fakkeenyaaf raayyaa irratti raayyaa Faseeboo irratti kan wal lolaa jiru lafti sun lafa Oromooti iddoo Oromooti dhiiga Oromooti irra jira kanachirratti dhaqee lolaa irratti abbaa lafummaa deeffachuudhaan wal lolaa jiru Amaaraaf Tigree abbaa naqaa dhaabbatee ilaalaa jira yaannumti amma sana fakkeessanii deemaa jiran waa'ee Finfinnee iyyuu hin dubbanneen bar wanta dhiyoodhuma Finfinneedhuma lafa jala jiru iyyuu hin dubbanne waa'ee Buraayyuu iyyuu hin dubbanneen qe'ee keessatti iyyuu TPLF Amaarri gaallaa gadaayii jedhanii deemanii hidhachaa jiru sana iyyuu hin dubbanneen bar jarri Oromiyaa keessatti Amaarri qawwee hidhattee deemaa jirti uummata Oromoo fixaa jirti sana iyyuu hin dubbanneen har'a utaalanii dhaqanii naannoo tokko TPLF naannoo Tigraay deemanii achitti lola
oofuun salphina. Otoo of hin ijaariin dhaqxee kan biraatiif loluun salphina uummata keenyaaf. Kanaaf sun garamitti deemaa isa jedhu fuuldurri isaa yoo uummanni Oromoo wal kurfeessee gurmaa'ee wal faana qabsoo isaa finiinsee too eenyummaa isaatiif dachee isaa irratti abbaa ittiin taane rakkoo hamtuutu as deemanatti fakkaataa jechuu barbaade. Tole hedduu galatoome J Tabor. Afaan faajjii biraan inni guddaan hamaan tokko mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromootu biyya sana bulchaa jira. Kan jedhu uummati dhagaa jira. Uummati mootummaa keenyattuu biyya kana bulchaa jira. Muummichi ministeeraa mootummaa keenyaa hogganooti hedduun as keessa jiran kun hogganoota Oromooti. Kun hanga jeneraarayyuu dhaqanii lolchiisaniitu namoonni gurguddaan kan Oromooti kan jedhutu jira. Oromootu biyya bulchaa jira jedhamee qiyyaafannaan naannoo sanarratti fi hammeenyi hamaan Oromoo irratti geggeeffamaa. Mee akkamitti ol simsiisuu dandeenya kana? Uummanni Oromoos immoo akkamitti afaan faajjaa kana utuu ajjeefamaa jiruutu biyya isaa keessatti utuu Gondor hin naqin utuu Gojjam hin naqin Amaarii Oromiyaa keessatti hidhatee deemee akkuma obbo J Tabor jedhe Oromiyaa keessatti Oromoo ajjeesaa utuu Oromiyaan immoo pirezidaantii mataa isheetii qabduu Oromiyaanis immoo sirna federaalaa sana keessatti akka biyya tokkotti ilaalamaa jirtu roorroon mana ga'u kaleessa Tigreedhaan Oromoo irra gahaa ture. Har'a immoo jijjiirraan isaa dhufee Amaaraan Oromoo irratti gahaa jiru kun akkamitti mootummaa Oromootu jira jedhee Oromoon afaan faajjaa kanaan mee irraa nu waa jechuu dandeessaa? Ayyee galatoon gaaffii gaariidha. Akka ilaalutti mootummaa Oromoo yookaan immoo Oromootu biyya bulchaa jira kan jedhan kana mee Oromoo bakka lamatti bakka sadiittan ilaala. Oromoonni tokko kan itoo garaan isaa gubatu, itoo rakkoo saba isaa argu, itoo dararaa fi hidhaa ajjeesaa lammii isaa argu homaa gochuu dadhabuurraan yookaan immoo kunillee boru narra gahuu danda'a laata nama wajjin socho'uun qabu yookaan immoo nama kanan amanu amantaa dhabuurraan dabarsee wal kennuu kan sodaarraanis kan callisee taa'uun jira. Isuma isa immoo kan of kennee lubbuu isaa dabarsaa aarsaa guddaa kaffalaa jirus maladhaattis guuramaa jiru jira. Inni lammaffaan Oromoo jiddu galeessa kan asii achi kaatu kan burjaaja'e mataa isaatiin burjaaja'ee warra kaanis burjaajesuu irratti hojjetu. Itoon beekinis yookaan immoo maallaqa yookiin faayidaa mataa dhuunfaa isaa argachuurraan kan ka'e kan ofuma isaatii bakka dhaabbatu iddoo jiruuf wallaalee isa kam irrattis dhiibbaa huu directly or indirectly kallattii or alkallattiidhaafi dhiibbaa isa kaan irrattis isa callisee waan godhu dhabee taa'us isa sadaffaa irrattis jechaadha. Inni sadaffaani kan humtuu hin galleef wanti deemaa jiru tokkollee waan hin galleef haa fudhannu sabni keenya bal'inaanii baadiyyaa keessa jiraata. Keessumaayyuu warri umurii isaanii deemee abbootiin haadhotiin teknooloojii jabanaa kana fayyadamuu beekanii oodhuma jiraates neetwoorkiin hin jiru odeeffannoo garaagaraa maaltu baatti ta'aa jira kibbatti jiddu galeessatti dhiyaatti kaabatti maaltu deemaa jira rakkoo akkamitti deemaa jira kan jedhu wanti isaanii filannoo qabanii yookaan immoo miidiyaa garaagaraa odeeffannoo garaagaraa pireesii garaagaraa irraa argatanii kun sirriidha kun sirrii miti kun maal ta'e kun maal wanti isaan addaan baafatanii ilaalan jiru. Kan isaan dhagaan kan isaan beekanii kan halkanii guyyaa sirni darbuunfataa kuni raadiyoo sanaa fi raadiyoo TV magaalaa duwwaa jirti. Raadiyoo sana halkanii guyyaa hittimanii fi yookiin walgahii guyyaa waamu torbe yookiin baatii waamuudhaan karaa kaadiroota isaanii gurra duuchanii sammuu jaanjessan. Jaallan namoonni kun uummanni kuni kan uumaan beeku waan ittiman sana dhagaa jechaadha baay'inaan. Kun egaa sadan kuni rakkoo uume jechaadha.
akkamitti wal simachiisa kan jedhu kan hojjechuun irra jiru beektota Oromoo kan quuqama qabuu fi akkasumas immoo miidiyaa sabaa himaalee Oromootu kan irratti kan hojjechuu qabu. Karaa garaa garaatiin information akka argachuu danda'anitti. Information hin jiru magaalaan gubbaatti akka namni baadiyyaadhuma keessa seenee uummanni sirriitti akka beeku. Akkasumas immoo qeerroo lubbuu isaa dabarsee jiru kuni of dabarsee kennuu abbaa koo haadha koo yookiin maatii koo irratti rakkoo gahaa jechuudhaan irraa baqachuu yookiin waa tokko gochuu fi isaan irraallee waa tokko icciitii gochuun deemuun isuma jira. Ifaaf ifatti walitti manii qulqullinaan maaltu jira, maaltu deemaa jira, maaltu nurra gahaa jira, nuti immoo maal barbaanna, garamitti deemna, akkamitti immoo sana goona kan jedhu mareen tokko kan gaggeeffamu. Gaggeeffame ganamuusaa dhufanii qabanii mana dhaatti darbatu, ilmi kee kana godhe jedhu abbaan ilmoo koo na jalatti reebi, haadha manaa koo na jalatti rukutaa jedhaa, ijoolleen immoo abbaa koo na jalatti miidhu kan jedhuuni kun hunduu maal godha irraa baqachaa deema jechaadha. Kanaafuu eenyu kun akkamitti wal simata kan jedhuu fi hojjaa beektota, quuqamtoota akkasumas immoo sabaa himaaleen Oromoo kanarratti hojjechuu qaba. Kanarraan kan ka'e egaa jaallan jiddu galeessa jiran suni dubbii afarsaniin yookiin burjaajensa jaallan jechuun biyya warri Oromoon jiddu galeessa fudhate warra burjaajeessan. Warra immoo homaa hin beekne karaa gadi kanaan odeeffannoo gahaa argachuu dhabuurraan waan deemaa jiru waan hin beekne waan mootummaan jedhu sana dhugaatti fudhachuudhaan fakkeenyaaf diinni nurratti duule biyyattii Itoophiyaa jettu kana balleessuu fi achumaan immoo Oromoo sin balleessa Itoophiyaan balleessin sin baddu kan jedhu sana fudhata uummanni keenya jechaadha. Inni sadarkaa sadaffaarra jiru sun. Warra burjaaje sun immoo halkanii guyyaa naatti dibbeereebanii sanuma qabate mootummaan yookaan keenya maaf hin deeggarre kan jedhu jira jechaadha. Akka laalcha kiyyaatti gongoruun mala. Garuu akkasumatti fakkaata. Egaa mootummaa biyya bulcha. Tokkoffaa mootummaa Oromoo jechaan maal jechaadha? Gaafii kan of gaafachuu qabna jechaadha. Mootummaa Oromoo jechuun maal jechaadha? Mootummaa Oromoo jechuu fi Oromoo biyya bulcha jechuun garaa gara. Mootummaa Oromoo kan jedhu kan Oromoof dhaabbate mirga saba Oromoo qabeenya isaa irratti akkasumas immoo nageenya isaa irratti baroomsa, afyaa karaa hundaanuu aadaa, afaan waan hundaanuu saba Oromoo fedhii saba Oromoo kan guutu mootummaan Oromoo jechaadha. Yoo kana hunda guute aadaa isaa duudhaa isaa hordofee waan Oromoon qabu kan Oromoo taasisee biyya isaa irratti abboomsee jiruu isaa guyyaa guyyaatti fooyyessee jiruu kaleessa jiraachaa ture irraa gara fuulduraatti fooyya'aa kan ta'e guyyaa guyyaan yeroo yeroon fooyya'aa bara baraan fooyya'aa kan ta'utti kan jijjiiru saba kanaaf kan dhaabbate quuqama rakkoon tokko naarra ga'e dararaan tokko naarra ga'e kan isaa dhaabbatu yoo even biyya san Oromiyaa keessatti illee tolan biyyum kamittuu yoo Oromoo tokkorra balaan tokko ga'e Oromoo sanaaf wabii ta'ee Oromoo sanaaf gargaarsa kan godhoo ta'e mootummaa Oromooti jenna. Kan amma jiru garuu kan hidhu nan deeggare yookaan immoo ati shaneedha yookaan immoo ati maalidha yookaan ati maalidha jechuun mana dhaatti guuruu kan waammoo garaa kutatee dubbatee yoo dide immoo ajjeesu manatti dhaqee ajjeesu dubartoota gudeedu kun akkamitti mootummaa Oromoo ta'uu danda'a. So tasuma mootummaa Oromoo kan jedhu warra jedhanii dubbatanii warra jiddu galeessaa dubbii afarsu sana warra burjaa jedhe takka as fakkaata takka achi fakkaata gara dubbiin jigdeetti kan jigu dhaabbata warra hin qabne jechaadha. Isaan kun warra balaadha jechaadha. Warra balaa. Takka asiin deema isa kana burjaajessaa takka immoo kana fakkaataa isa kana immoo yaada jijjiirsiisa rakkoodha jechaadha. Jarreen kanaa fi warra immoo afuuffaan isaan asii gadi yookiin dibbeen isaan reeba warra jiddu galeessaa fi kan omaa odeeffannoo hin arganne suni dhugaadhuma mootummaa keenya kan jedhee taa'u sana rakkoon achi jiru jechaadha. Inni gubbaa jiru dararaa fi hidhaa ajjechaa turra gahaa jira baqachiisaan irra jiru warra isa duraan dhahee sanaa jechaadha. Warra of baree eenyummaa isaaf saba isaatii fi quuqama qabuu fi saba isaatiif lubbuu isaa aarsaa kafalaa jiru jechaadha. Kanaafuu mootummaan akkasii kan Oromoo jedhamu hin jiru. Oromoo biyya bulchaa kan jedhuuf duris bulchaa ture Oromoon bara. Maaliif ati namni tokko nama tokkottiin jaruu maal jedhu ishoo hin bashoo seetiin baseet kan jedhan tokko jiru. Oromoon cabsu Oromoon Oromootu bulchaa jira. Rakkoon tokko illee dhalate waan amma godhamaa jiru kana Oromootu bulchaa jira jedha. Amma fakkeenyaaf innaa Oromoon bara lamaan darban kana keessatti rakkoon dararaa hunduu halkanii guyyaa irra gahaa boombii itti darbachaa keessumaayyuu lixaa fi kibba irratti rakkoon akkasii gahaa jiru addunyaan hin dhageenye kana hin dhagaa garuu kan ittiin ololamee akka wanti kun akkama TPLF irratti deemutti addunyaan sirriitti dibbee hin reebneef maaliif kan bulchu Oromoodha waan jedhanii warri diina keenya warri faallaa Oromoo dhaabbatan halkanii guyyaa miidiyaa garaa garaatiin akkasumas barreeffamaan karaa dippiloomaasii mootummaa addunyaa irratti hojjechaa turan.
Oromoon hin hojjenne jechuu koo miti. Oromoonis hojjeteera haa ta'u garuu isaan sun ekspiriyeensii waggaa dheeraa qaban irraan kan ka'e wal quunnamtii qaban irraan kan ka'e mootummoota yookaan immoo dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman hundaa kan amansiisan kan bulchu Oromoodha. Isaan too bulchaa isaan maal kan jedhu mootummaas kan argu abiyyi Oromoodha lammaan eenyudha biloo jedhanii dardanii maqaan Oromoota achi jira. Maqaa dhagaama kan bulchu Oromoodhaan jedhanii maqaa Oromoo kan qabuuf Oromoo kan dubbatu. Akkatti bulchaa seera kamiin bulchaa hoo jennee ilaalle garuu sana kan ilaale waan hin turre malee baay'een namaa egaa Oromoon qabsaa'onni baay'een hin beeku kan bulchu sirna garboonfataa jecha. Gondarri abbaan tokko dhufee bulchuuf abiyyi bulchuun garaagarummaa hin qabu tokkuma jecha. Kan abiyyi turuu yaa caala maaliif waggoota 27 keessatti dararaan Oromoo irra ga'ee fi waggaa 2 walakkaatti Oromoo irra ga'e tasa wal faana waliin fakkaatu. Isa ammaatutti caala jecha. Tole obbo Daanyee yeroon keenya dhumaa jira waan ta'eef si gabaa see dhiifama naa godhi. Mee carraa dhumaan sii kenna obbo Xaasoo Taaborii gaaffii koo silaa tokko kan dagatte qabda. Waraanni bilisummaa Oromoo Tigraayin ABO shanin nu lolaa jira kan jedhan qabu. Waan kana immoo gaafa jedhan namootuma waa'ee waraana kanaallee hin beekne callumadhanii ajajoota waraanaa dudubbachiisaa jiru. Kuno ABO shanis agarreessitti nu lolee ture inni sokkee isa booddee musa kanatti dhufee jedhanii maaliifitti utuu Tigraayin lolaa jiranii waan achi hin jirre yookaanis immoo waan hin fakkaanne kana dubbatu. Mee daqiiqa 2 keessatti gabaabsiiti kana naa jedhu. Achumaanis immoo dhaamsa qabdu dabarsi. Kana dhugaa qabu jedhu kan kanan jenne maalaa jedhan silas. ABO shaneen nu lolaani isaaniif nama akka maal jedheen sitti ma wanta ABO maqaa dhaatu wanta Oromoo maqaa dhaatu ABO irra jira waan ta'eef isaantu ijaaree isaan wajjinii waraana ijaare sobaa turan akkas jedhanii TPLF gooftaanuma isaanii sanatu ABO ijaaree isaantu galaa dhiyeessaa fi qawwee dhiyeessaa fi barbadeessuu dadhabnee torbee 2tti barbadeessinaa jedhanii turanii madda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Biraanuu Juulaa fa'a torbee 2 gidduutti ni barbadeessinaa qawwee 50 60 qabdi ishee ni ariinaadhaan qawwee caccabduun nu lolu sun homaa mitii jedhan waan amma deebi'aniit immoo gaafa dubbiin itti jabaattu gaafa waraanni bilisummaa Oromoo itti cimee barbadeessuu miti hariine biyyaas baafne jedhaniin barisaan gaafa dubbiin itti jabaattu maal jedhan TPLF tu gargaaraa jira jedhan sana ragaa ba'uudhaaf maal qopheessuu qabure achi keessallee kan isaan faana ta'ee nu lolaa jiru kunooti ragaadhaan nama tokko immoo as hin baasanii hin jiru ka waan hin jirre akkamitti baasu addi bilisummaa Oromoo fi TPLF waboo fi TPLF waliif diina malee akka isaanii akka heelee biddeenaa galgalaa ganama walirratti hin jijjiiramanii. Maaliif kana jedhu gamasiin dhaqee diina keessan kaleessaa kan diina godhatee wajjin qabsaa'aa ture adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromooti waraana TPLFdhaan kaleessa kan lolaa ture. Diina kaleessa sin ajjeesaa ture isaan fira ta'anii jechuudha. Isaan fira ta'anii isaan sun diina ta'anii diina kaleessa sin ajjeesaa ture wajjiniin dhaabbatee kan nu lolaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo achi keessatti argine. Fidhee darbinee jedhaam dhaggeeffadheeraan namichi isaan rukunnee bira darbinee ijoolluma keenya karaan beekanii akkatti deeman hin beekanii jedha. Kana jechuun maal argisiisa? Har'allee achi keessa dhaabbatee kan nu lolaa jiru ABO shaneedha. Woboodha. Isaan diina uummata Oromoo gochuudhaaf ofii fira Oromoo ta'uudhaaf yaadaniiti kana propoozaala qopheeffataniitti deemaa jiru. Carraan itti aantu kan eenyu akka taatu carraan itti aantu achirraa gaafa deebine siniif dhufaa jirraa kun ikkoo waarningii kennaa jiru jechuudha. Uummanni keenya isa kana itti dammaquu qaba. Itti dammaquu qaba. Qabsoon Oromoo sadarkaa kana ga'ee duubatti wanti isa deebisu hin jiru. Lubbuu hedduutu aarsaa ta'e. Qabsaa'ota hedduutu itti wareegame. Ilmaan Oromoo hedduutu itti ajjeefame. Daa'imman hedduutu itti miidhame. Haadha tokkotti ilmaan 3 4 iddoo tokkotti awwaallateen bara.
baroota ta'aa turan kana hundumaa hargineerra. Kaan immoo seenaadhaanis dhageenyeerra. Wanti garuu bara mootummaan nafxanyaa bara Abiy Ahmad aangoo qabatee as ta'e garuu lakkaamus madaalas hin qabu. Bara Minilikis dhageenyeerra seenaarra. Sanaa ol yoo ta'e malee sanaa gadi miti. Dhaamsinanii uummata Oromootiif qabu guutummaatti uummanni Oromoo bakka jiru ka'ee of laaluu qaba. Bakkuma jiru kamiyyuu ka dura rafee jirus yoo jiraate ka'ee of laaluu qaba. Ani eenyu? Eessan jira? Yeroo har'a nuti qabsoo gaaf tokko waraanni bilisummaa Oromoos ta'ee uummanni Oromoo qabsoo addaan hin dhaabiin kanatti. Hin dhaabne kanatti. TPLFin torbee sadi ji'a tokkoon as qabsoo waraanaa eegaltetti kan jara kanaa dhageettii addunyaa argate kan keenya dhageettii dhabuun maqaa Oromootu biyya bulcha jedhanii maqaa sobaa diinaan nutti maxxane kanatu jira. Kanaafuu maqaa sobaa ofirraa buusuu qaba uummanni Oromoo. Maqaa sobaa yoon siin jedhu Abiy Ahmad Oromoo ta'ee quuqama Oromoo qabaate mootummaa Oromoo ta'ee bulchaa jira. Ilma abbaa gadaa biyya bulcha jedhaniiti. Qabsoo haqaa karaa dabsaniiti. Lakkii diina kun diina Oromooti malee fira Oromoo miti. Diina wajjin guddatee qabsoo keenya karaa dabarsaa jiru. Kan kaleessa ilmaan Oromoo daa'imman Oromoo qabsaa'ota Oromoo bakka itti agarsiisee mana namaa gubsiisaa ofiisaa opereetara ta'ee ajjeessaa ture. Nama kana fira miti gaafa jedhamee to dubbatamaa jiru warri har'a gatiisaa argate hedduunis lakkii fira jedhanii jajaa fira jedhanii karaa agarsiisaa turanii jechuudha. Kanaan maaliin dhaama uummata Oromootiif uummata Oromoo alaaf keessa jiru dargaggoo Oromootiif qabsaa'ota Oromootiif akkuma hormaa akkuma TPLFin guyyaa kaleessaa kaatee aga kana addunyaan dhimma ishee birmate beektotas qabna qabsaa'otas qabna jagnootas qabna murattootas qabna saba bal'aas qabna qabeenyas qabna Oromoon lafa jiruu ka'ee du'a ofirraa dhaabuu qabaan jedhaan lafa jiruu ka'ee du'a ofirraa dhaabuu qaba yoo abbaan ofirratti hin jabaanne duuni hin dhaabbatu duuni nu ga'uu qaba ajjeefamni saba Oromoo ga'uu qaba. Kanaaf immoo Oromoon garaagarummaa siyaasaa barbaade yoo qabaate ilaalcha barbaade yoo qabaate Oromummaa isaa qofaan hafuura tokkoon wal seenee dhimma Oromummaa isaa irratti wal faana saba isaa irratti biyya isaa irraa du'aa fi saaminsa dhaabuu qaba. Daangaan Oromiyaa Oromoon daangaan isaa kabajamuu qaba. Har'a wanti baay'ee nama saalfachiisu wanti baay'ee nama salphisu abbaan qabeenyaa otoo hin dubbanne alagaan lama dhufee raayyaadhaa fi naannoo matakkalitti wal nyaachaa jira. Lafa Oromoo seenaan Oromoon irra jiraataa ture. Sana dhiisi Finfinnee handhuura Finfinnee keessatti lafa Oromoo irratti daangaan naannoo Oromiyaa Finfinnee jiru irratti ankiyya jedhee Oromoo yeroo dubbachuu dadhabu jira. Guyyaa tokko nama 1,000tti kaffalaa tureem gabbaraa tureem bara Oromoon nama 1,000 gaafa irreecha oraar sadii dhiigni ilmaan Oromoo guyyuu otoo gadi hin dhangala'iin hin ooluun bara. Yoo xiqqaate wanta irratti Tigraay keessatti waraanan geggeeffame sun Oromiyaa keessatti otoo waraanni hin jiraatiin otoo hafuurri isaan dhaga'amiin du'amaatii jiraam. Ajjeefamaatii jiraam Oromoon. Gaaf tokko otoo Oromoon 3, 4, 5, 6, 10 hin ajjeefamiin oolan beekum Oromiyaa irraa. Maalii keenya kun maaliif iyya dhabee? Maaliif gamtaan keenya laafee? Oromoon bakka jiru gamtaa isaa kurfeeffate. Walitti gurmaa'ee diina isaa alaaf keessaan isa kaampira fakkaatee isatti gamu hundumaa dhaaba isaaf ta'u oon jedhu Oromoo Oromummaadhaaf isaaf ta'u qabsoo isaa duukaa hiriiree finiinseto ofirraa
kana bakkatti gochuu qaban jedha. Galatoomi jaalaki. Tole obbo Xaasoo Tabor dhugaa dubbachuudhaaf dhaamsa gurguddaa jabaa nu dabarsite hedduu galatoomii. Obbo Daanyeettiin deebi'a gaaffii xumuraatii fi atis dhaamsa keechumaan akka dabarfattuun barbaada. Gaaffii baay'ee jabduudha. Kaleessa Dr. Abiy Ahmed naannoo Moyyaalee deemee mootummaa Keenyaa wajjin riqicha tokko eebbisuu irratti argamee dubbii godhee ture. Dubbii godhe kana keessatti nagaa waaraan naannoo kanatti bu'uudhaaf ABO'dhaa fi Alshabaabiin balleessuu qabna jedhe. ABO fi Alshabaabiin maaliin ol fakkaatu? Alshabaabiin murna goolessituudha. ABO'n murna nagaadhaan biyya sana keessa wajjiniin jiranii karaa nagaa waliin biyya kana filmaata geggeessina jedhanidha. Maal jechuudha hiiki kun maal akkamitti ilaalta kaname? Ayyee galatoomii dhuguma gaaffii gaariidha. Isa jechuun dura jecha lamaan tokko jechuun barbaada waa'ee ABO shaneen TPLF wajjin lola kan jedhan. Kan Oromoo ajjeesaa dhiitaa bahe TPLF OPDO amma PDOfiin jettu walumaan Oromoo ajjeesaa sanyii duguugaa turan. Erga isaan biyyan bulcha jedhanii amma isaan sana wajjin dhaabbatanii diina ofii wajjin ofirraa rukuchuun immoo rakkoo maal qaba? An akka kuyyeetti rakkoo hin qabu. Diinni diina kootii fira kootii kan jedhantu jira. Biyyuma kamittu keessattuu riphee lolaa tokkos haa ta'u qaamni tokko Abiyyi maaliif Eertiraa irraa waraana akkasumas Somaalii irraa akkasumas immoo diroonii Imiraat irraa gaafate maaf ofii isaa lolle achi barbaade humna barbaade miti addi bilisummaa Oromoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo humna bakka barbaachisa abbaa fi irraa humna barbaachisaa ta'an gaafatee lolu wanti isa dhorku hin jiru. Diinummaa saba Tigree miti diinni Oromoo yookiin ABO yookaan immoo WBO TPLF gaafa biyyi nagaa taatee tasgabboofte seeratti dhiyeessitee gaafachuun waan jiru kunis immoo hin ta'a. Garuu deeggarsa argatte iddoo feetirraa fudhatte diina keetiin olte rakkoo tokko hin qabu. Kanaaf namni of dhiphisuu hin qabu. Tigreerraa TPLF fudhatte sirraa fudhatte barri bee lolaadha lolaa jira. Deeggarsa Oromoo akkas taanaan gadi baay'ee saba eenyuuti gargaara. Sabni Oromoo gadi baay'ee waraana isaa biraa dhaabbatu. Yookaan immoo callisee haa ta'u eessaa argatee jedhani. Kuni ololattiin warra eenyu ta'e afaan faajjessuuf. Kanumaan bira darba. Kan biraa jecha inni naannoo kanatti tasgabbii buusuu fi ABO fi Alshabaab rukutuu qabna yookiin balleessuu qabna. Kun ifaadha hundaafuu ifaadha. Jiruu isaanii keessatti itoo ABO maqaan dhayin darbanii beeku jarreen kun iddoo waa hunda dubbatanitti ABO shanee halkanii guyyaa abjuu isaatiin illee kan abjootaa bulan jarreen kun ABO shaneedha. Abjuudhaan kan itti fullee. Maaliif muummichi ministeeraa jedhee seeraan ala biyya bulchaan jira jedhu kuni waggaa torbatti abjuudhaan nugusa taatadha jedhee abjuu isaan sun akka guutuuf inni dhuguma abjuu isaan akka eenyutti ilaala. Karaa waa tokko maal jedhan sanamitti hin ta'a jedhee. Sanaaf immoo waan isa jala jiru waan isa danqundumaa xaraguu yookiin rukutuu yookiin qulqulleessuutu sarara jira. Seeraan alaa seera qaba maal dhimma isaa miti. Inni kan barbaadu abjuu armeen isaatti himte sana fiixaannaa bahaadha. Kanaaf humni kun naannoo sanatti maal gochuudhaan karaa akkuma karaa Eertiraa fi eenyu walitti humna fudhatee Tigraay rukuchiise. Keenyaa dhaqee Keenyaa wajjiniin Oromoon gaafa humna gootee dhufe ABO'n biyya qabate yookiin shaneen isaan jedhan kun yoo biyya qabate Oromoon Keenyaa keessa jirti rakkoon booda isinitti dhufa akka kun hin dhufneef illee maal gochuu qabna isaan kana rukunnee balleessuu qabna malee fardaaf harree wal bira qabuun hin danda'amu wal fakkeessuu hin danda'amu maaliif dandeettii fi gahee mataa isaanii qabu kan fardaas kan harrees akkuma jette addi bilisummaa Oromoo yookaan immoo WBO fudhanne isaan adda bilisummaa Oromoo jedhanii waamti saba isaatiif mirga sabaaf sablammii Oromoo duwwaaf itoo hin taane mirga sabaaf lammii saba cunqurfameef mirga isaa eegamuu qaba. Akkuma seera biyya sanaa konstitushiin biyya sana taa'e immoo mirga hiree ofii murteeffannaa ni kabajama. Seeraan jira bara.
malee sabni biraa Oromiyaa keessa buqqa'uu qaba, du'uu qaba, ajjeefamuu qaba, saba biraa hin barbaannu, arguu feenu, wajjin jiraachuun irra jiru jedhee iddoon itti dubbate jiru kaayyoo isaa keessas hin jiru, akeeka isaa keessas hin jiru. Kanaafuu Al-Shabaab kan karaa adda addaatiin akkuma jetti sana kaayyoon isaa egaa kaayyoo isaanii isaantu beeka garuu akka argaa jirrutti akka nutti mul'achaa jirrutti maallaqaan kafaltamee yookiin kafaltiidhaan kan lolan qaama yookiin amantaa tokkoof yookiin waa tokkoof yookiin dinagdee tokkoof waa tokkoof kan eenyu ta'aa jiran haa ta'uuti dhimma isaanii keessatti walitti qabuun fi dandeessuudha. Waan waliin fakkaanne wal fakkeessuun sirra jiru. Egaa rakkoon uumamu kun keenyaa isin birattis rakkoo waan uumamuuf hojii kana tasgabbeessuuf naannoo kun tasgabbeessuuf jarreen kana nu gargaaraatii nu rukutaadhaan malee karaa sanallee dhufanii waraana bilisummaa Oromoo kibbarra jiru. Keenyaa wajjin yookaan immoo dhiyeessii adda addaa karaa Keenyaa dhiyaatu itti cufuudhaan ukkaamsuudhaan yoo barbaachisaa ta'e immoo akkuma daangaa ceesee mootummaan asii waraana ergee isaan sodaachee fidanii jidduutti rukunna. Humna barbaada. Humna barbaachisa. Isaan doorsisuudhaan jechaadha. Rakkoon isinitti dhufa. Rakkoon isinitti dhufu booda Oromiyaa Keenyaa keessa jirtu kun Keenyaa warra maaraa kun godhattee warra naftanyaa Eertiraa Tigree rukuttee lafa keenya ristii keenya jette isaan kunis inni bara jara kana wajjin dhaabbatus malee karaa sana immoo waan biraa jaratti hima bara. Inni kan barbaada aangittii duwwaa dhabbaa fe'ee wal argutu. Amaara dhimma amaaraa ittiin ga'uuf kan inni barbaadu amaara bo'amoo olaantummaan isaa eegamu ani garuu nugusa ta'uu irra jira. Kubbaa taa'uu irra jira. Asin immoo Oromoo naadhumoo wanti fe'aadhumoo humni na sodaachisu kun asin harukutatu sanaan booda firii taa'ee jiraadha. Booda karaa Somaalees dhaqee bara kana rukute immoo gara biyyaatti caaramichi bara. Kana waan ta'eef gabaabumatti kanuma wanti inni eenyu ta'e kanuma jarri kakaasee akkuma Eertiraa kakaase sana waa tokko waadaa galee fi yookiin lafa isinii kenna iddoo albuudaa yookiin waa tokko maal jedhee sodaa akkasitti rakkoo Oromiyaan achi keessa jiru keessatti isin dhalata kan jedhuuni humna achii fudhatee waboo irratti duuluudhaaf waan biraatiif akkana gabaabaadhumatti waan hin qabneef kanuma jechuu danda'a. Tole hedduu dhaamsa jettee fi dhaamsa nani qabu Oromoo biyya alaa jiraadhus biyya keessa jiraadhus waan filachuutu jira yookiin garbummaa filattee calliftee teessee waan garbuffataan jedhu tole jettee taa'i ilmoo kee yookaan immoo saba Oromoon fichisiisin yookaan immoo lakki garboomee yeroo hundumaa saqoqaa keessa jiraadhu jettee ka'ii falmadhu wal bira dhaabbadhuuti diina kee buqqisuuf irraa gate kan jechuun kanuma waan biraa wanti jedhu hin jiru. Tole daawwattoota Oromiyaa News Network marii keenya kan gochaa turree ogeeyyii garaagaraa yookaan beektota Oromoo obbo Xaasoo Taaborii fi obbo Daanyee Moosisaa waliinii gara xumuraarra geenyerraa ani kan qopheessee dhiyeesse Gammachiis Naadooti. Akkasumas immoo qalbii gaariidhaan nu hordofuu keessanii fi galanni keessan guddaadha jechaa marii keenya ijoo marii keenya har'a dhimma haala poletikaa empa'era Itoophiyaatii fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti goone asuma irratti xumurraa hedduu galatoomaa daawwattooti keenyas hirmaattooti keenyas hedduu galatoomaa isiniin jedha. Adda fayyaata. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. Sagalee uummataa ta'uun qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Network, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Network fi miidiyaa dhaddacha Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. Miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.